Tole nagaa fi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota maatii kan taatan hunduma keessaniif nagaa waaqayyo haa baay'atu. Akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti gooftaan haa ulfaatu. Baga nagaan dhuftan isiniin jechuutiin jaaladha. Viidiyoon anarra qabadhee dhufee viidiyoon kin maalidha hojjettanii viidiyoon kiyya gorsa yookiin shamarran gaa'ila hin godhanneef yookiin kara gaa'ilaatti seenuudhaaf qophii kan gochaa jirtudha jechuudha. Innaa jalqaba irratti dubartii tokko gaa'ilatti seenuudhaan dura maaltu irraa eegama? Yookiin dubartiin gaa'ila keessa jirtu tokko maaltu irraa eegama? Gorsi kun si fayyada baay'ee tokko jechuudha. Seeraan dhaggeeffadhaa hanga dhumaatti yoo dhaggeeffattan malee isiniif galuutii hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu namni tokko waa tokkorraa ka'eeti kan ergaa namaaf dabarsu. Kanaaf iyyuu caqasuun dirqama keenyadha jechuudha. Maaliif namni ammoo beeku walirraati barata waan ta'eef kanaaf iyyuu dogoggora jiruuf wal sirreessaa barumsa darbu tokko immoo caqasuun dirqama keenya jechuudha. Sababi isaa nu fayyada jechuudha. Kanaaf iyyuu dubartii yookiin haadha manaa tokkorraa kan eeggamu maalidha? Yookiin of eeggannoo gochuu kan qabdu maalidha? Dubartiin tokko gaa'ilatti odoo isheeniin dura kan qoratamtu yookiin kan gaafatamtu dubartiin sun eenyudha isheen? Amala akkamii qabdi? Maal hojjetti? Hojii ishee irratti naamusa isheen qabdu nama ni kabajji kan jedhamu duraan dursamee ni qoratamti jechuudha. Erga qoratamtee dubartiin sun amala qabaachuu ishee nama hojiidhaaf tattaaffii taate edda beekamte yookiin gaa'ila isheetiif yookiin mana isheetiif kan of kennitu edda ta'uu ishee beekameen booda maal ta'u karaa maatiitti ergatanii seera qabeessan fuudhamti jechuudha. Kanaaf iyyuu kana dubartii akkasii ta'uudhaaf immoo maaltu nurraati eegama? Gorsa baay'ee bareeda tokko isin qabadhee dhufeetan jira. Tokkoffaa jechuudha dubartiin amala qabdu yookiin naamusa qabdu obsa qabaachuu qabdi jechuudha. Amalas tokkoffaa jechuudha. Amala qabaachuu qabdi yookiin naamusa qabaachuu qabdi akkasuma obsa qabaachuu qabdi jechuudha. Naamusa jechuun yaani tasgabbii waan hojjetu tokko irratti wanta dubbatu tokko irratti nama tasgabbii qabu nama naamusa qabu ta'uuti qabdi jechuudha. Akkasuma obsa qabaachuu waan jireenya kamuu keessatti rakkinas ta'uuti danda'a, gammachuu ta'uuti danda'a, gadda ta'uuti danda'a. Kanarratti maal ta'uu qabdi? Obsa qabaachuu qabdi jechuudha. Namni tokko sababa rakkinarraan kan ka'e walii kutii danda'u, sababii walii galtee kan hin qabne irraa yoo ta'e walii kutii danda'u jechuudha. Kun immoo maal fida? Kufaatii fida jechuudha. Sanaaf iyyuu dubartiin tokko obsa qabaachuu qabdi, naamusa yookiin amala qabaachuu qabdi jechuudha. Amalaa fi naamusa yookiin obsa qabda taanaan nama kamiiniyyuu walii galtee jiraachuu dandeessa jechuudha. Sababi isaa amala hin qabdu taanaan yookiin obsa hin qabdu taanaan nama hunda wajjin walitti bu'uutii dandeessa. Ollaa wajjin walitti bu'uutii dandeessa. Maatii wajjin walitti bu'uutii dandeessa. Akkasuma hawaasa sabaa wajjin walitti bu'uutii dandeessa waan ta'eef inni tokkoffaa maalidha? Amala qabaachuu akkasuma obsa qabaachuu jechuudha. Waan hunda obsaan dabarsuu. Namni waan baay'ee namaan jechuutii danda'a. Namni wantoota miira namaa tuqu wantoota jireenya namaa diigu namaan jechuutii danda'a. Sanammoo maal godhu? Obsaan dabarsuu jechuudha. Kanaaf dubartiin tokko gaa'ila keessas ta'ee gaa'ila sosooseenii maaltu irraati eegama? Amala qabaachuu akkasuma obsa qabaachuudha. Sinin jechuutiin jaaladha. Lammaffaa kabaja abbaa manaa yookiin kabaja maatii, kabaja ollaa, kabaja nama kamuufuu qabaachuu qabdi jechuudha. Dubarri tokko haadha manaas kan heerumtes ta'e kan hin heerumis ta'e maal ta'a? Kabaja qabaachuu qabdi nama kamiifiyyuu jechuudha. Abbaa manaa ishee yoo kabajje jireenya itti fufsiisaa waliin jiraachuutii danda'u jechuudha. Abbaa manaa ishee hin kabajju, abbaa manaa ishee hiriyaa biratti salphisti taanaan, maatii fuulduratti salphisti taanaan, ollaa fuulduratti salphisti taanaan isheen maal ta'a? Gaalli isaanii ni kufa jechuudha. Akkasuma ollaa kabajuu namni ollaa fi duddaa lafaa ka'aa jedha Oromooni. Kanaaf iyyuu ollaa ofii kabajuu, nama kamiyyuu kabajuu, nama xiqqaa guddaa ta'e kabajuun dirqama jechuudha. Sanaaf iyyuu kun ishiirraa kan eeggamu jechuudha. Baay'een dubartoota abbaa manaa isaanii hin kabajanii akka barbaadan ba'anii galuu yoo itti dubbate maal si galche jechuutu jira.
baay'een namoota gaa'illi sababii kanaatiin kan diigame jira jechuudha. Wal kabajuurraan kan dhabe walii galteerra kan dhabame jechuudha. Kan gaa'illi isaanii diigame baay'eetu jira jechuudha. Sadaffaa abbaa manaa isheetiif wanta inni jedhe dhaga'uu fi yookiin wanta inni itti dubbate sanaaf iddoo kennite dhaga'uu fi namoonni tokko tokko abbaan manaa shi wanti kun in ta'u yoo jedheeni in ta'a jetti. Yoo inni gadi jedhe ishiin ol jetti, yoo ishiin gadi jette inni ol jedha waan ta'eef akka aadaa keenyatti abbaan manaatu haadha manaa bulfata. Kanaaf dubartiin dhiirarraa uumamte waan ta'eef dhiira mataa gadi qabachuu ishee dirqamadha jechuudha. Yaani gaafa akkana jedhu guutummaan guututti inni mirga shi haadhiibuu osoo hin taane abbaa manaa isheetiif gadi jettee yoo inni wanti kun hin ta'u jedhe ishi abbaa manaa ku jettee abbaa manaati shi obsaan dhaggeeffachuu yookiin kabajaan dhaggeeffachuudha. Sababii isaa jechuudha abbaan manaa tokko kabaja qaba jechuudha. Kanaaf waan ishiitti haasa'u tokko waan ishiitti himu tokko seeraan dhaggeeffachuu dubartoonni baay'een anatu beeka jedhu. Warri abbaa manaa akka dubartiitti bulchantu jira jechuudha naannoo tokko tokkotti abbaa manaa gadi qabanii jechuudha of jalatti gadi qabanii baay'ee isaanii abbaa manaa ofillee kan tuffatantu jiru abbaa manaatiif iddoo kan hin kennine baay'eetu jiru jechuudha. Kun immoo irraatii hin eegamu maal fida kufaatii gaa'ilaa fida jechuudha. Sanaaf iyyuu abbaa manaa ofii kabajuun dirqamadha waan inni jedhe naamusaan dhaggeeffachuu yoo dogoggora ta'e naamusaan abbaa manaa ko iddoo akkanaatti waan sirrii miti iddoo akkanaatti kana ta'uti qaba jedhanii walii galteedhaan dubbachuudha malee waan inni itti hime tokko araani kanan dhaga'u ani kana hin fedhu jechuun hin barbaachisu jechuudha. Sababii isaa gaa'ila kuffisa jechuudha. Caqasaa seeraan si fayyada. Arfaffaa dubartoota tokko tokko hin dhagaan abbaa manaa hin kabajan kun immoo maal mana isaanii diiga sirriidha. Dubartoonni tokko tokko abbaa manaa isaanii abadan hin dhagahan jechuudha. Abadan hin dhagahan waan inni itti dubbate takka hin dhaggeeffatanis anatu beeka jedhu jechuudha. Kanaaf iyyuu kun immoo sirrii miti. Dubartiin tokko mana hiikte yookiin gaala hiiktee baate jechuun akka maatittis baay'ee tokko sheemidha jechuudha. Maatii irratti deebi'anii taa'uun baadha. Dubartiin mana hiikte tokko kabaja hin qabdu jecha hin taanedha kan ishiin ilaallamtu yaani akka waan tokkotti kan ishiin ilaallamtu jechuudha. Kanaaf iyyuu dubartiin tokko kan kabaja qabdu kan jaalatamtu hawaasa biratti nama biratti kan xinnaa guddaa biratti kan kabajamtu nama abbaa manaa isheetiif gadi jettee bultee mana ishii kabajje gaa'ela ishii kabajje abbaa manaa ishii maatii abbaa manaa ishii kabajju kan akkasiiti jechuudha. Kan gaa'elli isaanii itti fufuutii danda'u amma baay'een tokko tokko tarii yoo abbaa manaallee jaalatan tarii maatii abbaa manaa jibbuutii danda'u jechuudha. Tarii obboleettii abbaa manaa jibbuutii danda'u. Tarii haadhaaf abbaa manaa san jibbuutii danda'u kun immoo sirrii miti jechuudha. Abbaa manaa jaalatte taanaan maatii abbaa manaas jaalatte kabajuun dirqamadha jechuudha. Sababii isaa abbaan manaa keessuun isaan irraan kan inni dhufe waan ta'eef maatii fi hiriyoota isaa waan bakka hundi isaa yaani obbolaasaa kabajuun dirqamadha jechuudha. Kanaaf iyyuu baay'een namoota wal tuffachuudhaan kan ka'u wal dhaga'uu dhiisuudhaan kan ka'u maal ta'u gaalli isaanii ni diigama ni kufa jechuudha. Dhugaa wanti kun barumsa guddaa namaaf kenna jedhee tayyaada. Akka tuffii tokkotti kan laalanii artistoonni amma fakkeenyaaf artistoonni baay'ee walii ku jechuudha. Sababii isaa anatu beeka anatu iddoo kana yaani walii galteerran kan ka'e baay'een artistoonni maal ta'an beektu gaalli isaanii ni diigama jechuudha. Hundi isaanii anatu caalaa deemu abbaa manaa isaanii hin kabajanii lafa abbaan manaa isaanii ooli jedhe hin oolanii iddoo hin kennaniif jechuudha. Kanarraan immoo kan kee maal ta'u beektu gaalli isaanii ni diigama jechuudha. Shanaffaa baay'een isaanii abbaa manaa isaanii ajajamuu fi ajajuu jaalatu. Ajajamuurra ajajuu jaalatu. Akkasuma tuffii ofii keessaa qaban ibsu jechuudha. Dubartoonni tokko tokko abbaa manaa isaanii
ofii gaditti ajaju jechuudha. Baay'ee tokko jechuudha. Ofii gaditti ajaju kun sirrii miti. Maalumayyuu taanan dubartiidha kan cinaacha dhiiraa keessa uumame waan ta'eef dhiira miti kan ishii keessa uumame. Kanaafiyyuu baay'ee kan rukuttuyyuu jiraachuu danda'a abbaa manaa ishii jechuudha. Kun ishee midha. Hiriyaa fuulduratti hin kabajju. Maatii fuulduratti hin kabajju akkuma dura kaase. Kun sirrii miti. Dhugaadha dubartoonni tokko tokko baay'ee tokko abbaa manaa isaanii baay'ee kan tuffatantu jiru jechuudha. Baay'ee kan tuffatan kan iddoon kennineefi hiriyaa ishii biratti illee kan deemte hamattu jira. Abbaan manaa koo akkas akkasidha. Abbaan manaa koo amalee akkasii qaba. Kun sirrii miti. Abbaan manaa kee amala fokkisaa qaba yookiin amala siif hin tolle qaba yoo ta'e abbaa manaa keessan gorsuu qabda jechuudha. Abbaa manaa koo wanti kun sirratti hin eegamu. Wanti kun sirrii miti jette maal ta'uuti qabda abbaa manaa keessan gorsuuti qabda malee baanii alatti saaxiluun sirrii miti jechuudha. Sa'a abbaanii gaafa cabsee ormi immoo jaballeessa jedha Oromoon. Gaafa ati abbaa manaa kee saaxilte yookiin abbaa manaa kee tokko salphiste hiriyaan kee sun iyyuu ishiinuu akkas gooti kan jedhamu isheen immoo kana caala salphisuuti dandeessi jechuudha. Sanaaf iyyuu abbaa manaa ofiitiif kabaja guddaa kennuudha. Gaa'ela seenanii ba'uun baay'ee tokko ulfaata jechuudha akka seera amantiittis. Gaa'ela seenanii ba'uun yookiin gaa'ela diiguun baay'ee ulfaata jechuudha. Kanaaf iyyuu gaa'ela maaltu tursiisa? Akkam yoo ta'amedha kan tursiifamu kan jedhamuufi namni gaa'ela jechuun kan tursiifamuu danda'u yookiin waggaa dheeraa waliin jiraachuun kan danda'amu wal kabajuu, wal jaalachuu, waliif abboomamuu, walii galtee uumuu kanadha kan gaa'ela tursiisuu danda'u jechuudha. Walii galteen hin jiru taanaan, waliif ajajamuun hin jiru taanaan maaltu ta'ama? Gaa'elli yeroo dhiyootti kufa jechuudha. Kanaa jalaa immoo Waaqayyo nu haa baasu. Kanaaf iyyuu nama walii galee jiraatu nu haa taasisu. Warroonni gaa'ela keessa jirtan Waaqayyo gaa'ela keessan keessatti haa argamu. Walii galtee isiniif haa kennu. Gaa'ela Abrahaamii fi Saaraa isiniif haa taasisu. Warreen immoo gana gaa'elatti seenuudhaaf kaanu Waaqayyo akkasuma walii galtee nuuf haa kennu. Nama umurii dheeraa waliin jiraatu nu haa taasisu. Sinin jechuuti jaaladha hordoftoota koo. Kanaaf iyyuu baay'ee namoota gaa'elli yeroo dhiyoo keessatti kan diigamu baay'eetu jiru. Kun hedduu namatti dhagahama jechuudha. Waanuma salphaa irratti walitti bu'u. Waanuma gaa'ela diiguu hin malletu yeroo har'a maal ta'u beektu? Gaa'ela namaa diiga jechuudha. Kun immoo wal tuffii fi walii dhaga'uu dhabuudha jechuudha. Kanaaf iyyuu warroonni gana gaa'elatti seentanii barumsa isiniif ta'a jedhee yaada. Abbaa manaa keessan kabaja, maatii abbaa manaa keessanii kabaja, ollaa kabaja, amala qabeettii ta'a, hojii keessaniif bakka kennaa, mana keessaniif bakka kennaa. Sinin jechuutiin jaaladha. Akkasuma immoo warri gaa'ela keessa jirtanii akkasuma kun isinirraatii eegama jechuudha. Abbaa manaa keessan kabajuu, maatii abbaa manaa keessanii kabajuu, innillee akkasuma isin kabajuu, maatii keessan kabajuu. Hiriyoota keessan kabajuu kunillee isarraatis ni eegama jechuudha. Kanaaf iyyuu viidiyoo kiyyarraa akka waa barattan abdiitiin qaba. Beekee baay'ee beekee osoo hin taane namni tokko ammoo namatti fakkaatu dubbata. Sana keessa immoo barumsa argatamuutu jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu wanti kun akka faayidaa qabu waan beekuu fi anillee ganaan gaa'elatti seenuudhaaf waan ta'eef viidiyoo kana qabadhee dhufe jechuudha. Kanaaf iyyuu viidiyoo koo keessatti immoo dogoggora yoo argitan naaf dhiisaa bakka itti dogoggoreetti na sirreessaa isiniin jechuuti jaaladha. Bakka immoo itti jabaachuu qabutti jabaadhu naan jedhaa. Uummata jaalalaa uummata qashtii viidiyoon koo har'a kana fakkaata. Wanta hanga kana nafaana turtaniif immoo guddaa galatoomaa. Like, share, commentii gochuuti hin dagatinaa. Hiriyoota keessan biraan gahaa isiniin jechuuti jaaladha. Warroonni maatii koo hin taane maatii kootti dabalama. Warroonni immoo maatii koo taatanii jirtanii share, like, commentii bareeda jechuudha. Bareeda gaafa commentii bareeda waliif barreessinu beektu mooraalii arganna, wal jajjabeessina, akka viidiyoo jabaanne hojjennuudha kan nu taasisu jechuudha. Kanaaf iyyuu commentii bareeda waliif haa keenyu, commentii viidiyoo ilaallatu waliif haa keenyu jira. Viidiyoon koo har'a kana fakkaata. Wanta amma kana nafaana turtaniif guddaa tokko galatooma.
hedduu sin jaaladha, hedduu sin kabaja. Viidiyoo biraatiin immoo hanga walitti deebinutti nagaan naaf tura siniin jedha uummata qashtii. Lafa nagaa turaa. Hedduu sin jaaladha, hedduu sin kabaja.